dhaabbileen barnoota olaanoo ergamoota gurguddoo sadii qabu. Baruu barsiisuu, qorannoo rakkoo hawaasaa furu, gaggeessuu fi tajaajila hawaasaa kennuudha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa immoo ergamoota kanneen sadan irratti dabalataan leenjii fi gorsa kennuun ergama isaa 4 godhachuun hojjetaa jira. Kaayyoon hundeeffama Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaas dandeettii raawwachiisummaa hojjettootaa, hooggantootaa fi dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti argaman ga'oomsuudha. Kaayyoo kana galmaan ga'uufis humna namaa fi hidhannoo teekinooloojii cimsachaa yeroo faana tarkaanfataa Yuunivarsiitii milkiin imalaa jirudha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa fedhii ofiinis ta'ee gaaffii seektorootaa yookaan dhaabbilee irratti hundaa'uun qorannoo gaggeessuun leenjii fi gorsa ni kenna. Leenjiin kun bu'uura isaa qorannoodha. Mata duree 26 qoranne akka naannoo keenyatti maalirratti leenjifne sirna jiru kana jabeessina. Mootummaan jijjiirama fiduuf haala fooyya'aadhaan uummata tajaajiluuf tattaafataa jira. Kana maalin deeggarra maalin jabeessina han jennu qorannoo gaggeessine. Mata duree 26 qorannoo gaggeessine keessaa mata duree 2 fedhii guddaatu agarsiifame. Mata duree 26 tokko addaan baafne. Mata duree sana ammoo sadarkeessine jechuudha. Akkaataa fedhii isaaniitiin tokkoffaa irratti kan dhufe fedhii akkaataa namuusaa fi saayinsii hooggansaa irratti. Yaa hooggansi baay'een jijjiirama kana booddee gara hooggansaatti dhufeera. Tokko isa gaafa inni tokkoffaa irratti kufe. Lammaffaa irratti immoo waa'ee kenniisa tajaajilaa akkamitti akka hooggananudha. Kan biraas hin jiru. Ammaa fi dhiphina yeroo qabnuun haala qabataa amma jiruun immoo lamaa ol kennuu waan dandeenyeef bara kana lamaan irratti xiyyeeffannee kennaa jirra jechuudha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa kanaan dura wiirtuu tokkotti walitti qabuun leenjiis ta'ee gorsa kennaa ture. Sun immoo hanqinoota mataa ofii qaba ture. Keessattuu qisaasama yeroo, bajetaa fi humna namaa bal'aa gaafata. Rakkoo kana furuuf Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa moodaalitii leenjii haaraa qopheessuun godinaaleetti gadi bu'ee leenjisuu irratti argama. Haaluma kanaan hooggantoota godina Arsii fi aanaalee godina Arsii keessatti argamaniif leenjii dandeettii raawwachiisummaa, naamusa hooggansaa fi kenna tajaajilaa keessatti mul'atu irratti kennaa akka jiran odeeffanne. Duraan gara Yuunivarsiitiitti namni kan deemu amma immoo Yuunivarsiitiin gara keenyatti dhufeeti kan nuti tajaajilaa yeroo itti nutti dhiyaate rakkoowwan hawaasa keenya akkamitti furuu dandeenya. Keessattuu iddoon hooggansaa kun yoo rakkoon iddoo hooggansaa furame hawaasaaf wanni furuun baay'ee salphaadha. Kanaaf Yuunivarsiitiitu haala kana nu mijeessee akka leenjii kana fudhannu nu gargaara jechuudha. Amma leenjiyaatu itti dhaqe osoo hin ta'in leenjisaatu itti dhufee jechuudha. Yuunivarsiitiin nutti dhufe nu leenjise maaliif yeroon uummata kanaa kan qisaasamne kan kaleessaarraa wanna fooyya'e jechuudha. Humni illee akka hin qisaasofne qabeenya akka hin qisaasofne yookaan baasiidhaaf akka namni hin saaxilamne inni kun adda taasisaa jedhee yaada. Leenjiin kanaan dura kennamaa jiru akkuma beektanu giddugala tokkotti yookaan Adaamaa yookaan Jimmaa yookaan Shaashamanii yookaan Naqamtee irratti nama amma 3,000 walitti qabdee leenjistaa jechuudha. Nama kana yeroo leenjistu tokkoffaa leenjii sana ergama sirriitti dabarsitu. Lammaffaa irratti immoo baasiidhaaf saaxilaa jechuudha. Kanarraa taanee tooftaan leenjii keenya maal ta'uu qaba innee qorannee gadi buunee haaluma qabatamaa sanaan godinaalee fi magaalaa irratti kennuu jalqabne jechuudha. Hooggansa iddoo isaarraa kaafnee sossoofnee bakka giddugala leenjii tokkotti fiduu osoo hin taane nuti gadi buunee bakka inni jirutti haala qabatama godina saniitiin leenjisuudha. Faayidaa hedduus qaba. Tokkoffaa qisaasama yeroo hambifnu. Lammaffaa haala qabatama isaatiin leenjee. Sadaffaa baasiinu kanaan dura durgoodha geejjibaa waan adda addaatii baamnu baay'ee dachaa 50 ol gadi buusee jechuudha. Namoonni immoo isa duwwaatu hin ta'in lakkoofsi namaa baay'ee xiqqoodha. Kutaa tokko keessatti gasee leenjifnu nama 50 amma 100tti leenjifna. Namni leenjisu ramadamee jira. Namni hin kaasaa, hin mari'ata, rakkoo isaa ilaala. Kanaaf dhugaa dubbachuuf amma kan argaa jirru akkaataa leenjiitti kennu keessatti gadi buunee leenjisuun keenya sun bu'aa fideera. Hooggansi saayinsii mataa ofii qaba. Beekumsaa fi dandeettii irratti hundaa'uun haala hubatanii hoogganuu barbaada. Hooggantoonni hedduun muuxannoodhaan hoogganu. Kun immoo raawwii keessatti rakkinoota kenna tajaajila gufachiisan hedduu uumeera. Seektarri kamiyyuu yoo beekumsaa fi dandeettiin hin hoogganamne bu'aan barbaadamu argamuu hin danda'u.
Rakkoo kanaaf fala kennuuf Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa naamusa hooggansaa fi kenna tajaajilaa irratti leenjiin kennamaa jiru jalqabbii gaarii ta'uu hubanne. Hooggansa keessatti rakkooleen garaagaraa kan turan ta'uu isaati kan hubanne. Rakkoon hubannoodhaa tureera. Rakkoon xiyyeeffannoodhaa turee jira. Akkasuma immoo namni iddoo sirriirra taa'ee hoogganuu irrattis hanqinni kan ture ta'uusaa laalleetiin jirra. Waa qindeessuu, waa karoorsuu, waan hojjechuu qabu san immootuyyuu akti godhee raawwataa biraan ga'uun, duubdeebii fudhachuun, safaranii kennanii safaruun fudhachuun akka hanqinaatti wanni isaan qabanii dhufanii fi wanni raawwachaa ture sun garaagarummaa qabachuudha. Hubannoo fi dandeettiin geggeessummaa dhugumaan saayinsii irra jiruu fi qabatamaan kalee uummata keessatti tajaajilaa kennaa turre sun garaagarummaa qabaachuusaa agarre. Keessumattuu gaggeessummaa irratti gaggeessaan maal inni waan inni jedhu san sirriitti hubannoo fudhanneerra. Bu'uura irraa gaggeessummaan imaanaadha. Imaanaan kun imaanaa uummataati. Imaanaa mootummaatillee. Kanaaf gaggeessaan kun gaggeessaa imaanaa uummataa kana baatu ta'uu danda'udha kan qabu. Kana yoo jennu immoo qaamni gaggeessinu kun akka kaleessaan jiru har'a fedhiin isaa bal'aadha. Kana yoo jennu gaggeessummaan har'a jiru kun akka kaleessaatti osoo hin ta'in akka har'aatti gaggeessuu danda'uu qabna jechuudha. Kana ta'uudhaaf namni akka har'aatti of qopheessuu qaba, akka har'aatti of qopheessuu hin qabaan. Gaggeessummaa fi naamusa gaggeessummaa kan jedhu kan olaantummaadhaan irratti leenjisaa jirru. Gaggeessaa jechuun nama kaayyoo fi galma akka biyyaatti qabame biraan nama ga'u, nama rakkoo hawaasaa hiiku, nama haalaa fi haala qabatamaa yeroo wajjin faana tarkaanfatee rakkoo hawaasaa hiiku waan ta'eef asirratti leenjii kennaa jirra. Lammaffaa immoo mata duree kenna tajaajila maamilaa irratti leenjii kennaa turre. Hooggansi yeroo mara jijjiirama keessa jirra. Addunyaan jijjiirama saffisaan jijjiiramaa jirti. Hooggansi jabaa hoo ta'e malee jijjiirama sanaa wajjin yoo deeme malee hidhannoon beekumsi inni qabu jabaa hoo ta'e malee haala hoogganuu hin danda'u. Hooggansi immoo laafera taanaan sirni jabaachuu hin danda'u. Kanaaf hanqina jiru wantoonni tokko tokkoon qoratamee bira gahamee waan jiruuf hooggansa kana tokkoon hooggansa duraan jiru haala amma jiru wajjin akka deemu taasisuudha. Lammaffaa hooggansi baay'een immoo as dabalameera. Akkasumas muuxannoo hin qabne kan leenjinii fi gorsi isa barbaachisu jijjiiru isaan kanas carraa kenninee fi haala fi hubannoo gaariidhaan akka hoogganan dhimmoota kanarratti han xiyyeeffatu sanada leenjii qopheessinee kanarratti xiyyeeffannee leenjii kennaa turre jechuudha. Maamilli dhimma ofii qabatee gara sektoraalee mootummaas ta'e miti mootummaa kan deemu hojimaata jiruun tajaajila gahaa argachuu barbaada. Haalli qabatamaan hawaasi itti tajaajila argataa jiru garuu komeen kan guutamedha. Leenjiin kennamaa jiru kunis rakkoolee kanneen ni maksa jedhamee abdatama. Maamiltoota keenya akkamitti simannaa dhuguma aadaa fi safuu iddoo itti ramadamnee san iddoo hawaasa keessa jirru san eenyetoo tajaajilaa jirramoo akkamitti kan jedhu haalli simannaa keenya hawaasa yoo simannu jalaa kaanee harka qabannee ati na biratti tajaajilamuu dhuftee maal si gargaara akkamittiin hojiin deemna kan jedhu kenna tajaajilaa keessatti wantoota kanniin sirriitti addaan baasnee kan hubanne ta'uudha. Kennaan tajaajila kennaa maal fakkaata? Nu biratti maal fakkaata? Gadi buunee raawwataa keenya biratti abbootii adeemsaa keenya biratti maal akka fakkaatu jechuudha. Kanaaf hanqinni jiru waa bal'aadha waan ta'eef nummaanuyyuu akka geggeessaatti hanqina qabnu san immoo fooyyeffannee hojii guddaa akka qopheessuu dandeenya. Leenjii kanarraa waan arganne immoo appilaayi gochuu akka nurra jiraatu, lafa qabsuun akka nurra jiraatu. Gadi buunee leenjiin kun immoo leenjii asitti dhaabatu qofa osoo hin ta'in raawwataa keenya bira gahuun akka sarara jiraatu. Kennaan tajaajila keenya kan lafa qabatee fi kan hawaasni keenya itti quufinsa hawaasa keenya itti quufinsa maamila keenyaa san kan galmaan gahu ta'uu isaa waa bal'aadha jechuudha. Wanni yuunivarsiitiin kun qabatee dhufe jechuudha. Fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessaan turre. Kenni tajaajilaa keenyaa okkolaa ture. Amma garuu hubannoo amma kenname dabalatee kenna tajaajilaa kenna irratti illee gaggeessummaa kwaalitii gaggeessummaa naamusa gaggeessummaa san itti dabalannee maamila keenya immoo maamilli yoo jiraate ani jiraachuu danda'a waan jedhu san fudhannee yoo itti deemnu taate bu'aa guddaa uummata keenyaa hin buufne jennee abdii godhannee kan itti deemaa jirru ta'u. Rakkooleen amma tarreessine kun dhiibbaan inni geessu hawaasni keenya tajaajila barbaadu akka hin arganne taasisa. Itti quufinsi uummata keenyaa akka hin jiraanne taasisa. Kun immoo tasgabbii nu dhabsiisa jechuudha. Rakkoolee garaagaraatiif akka saaxilamnu taasisa. Amanamummaa uummanni nurraa qabu yookaan immoo mootummaa irraa qabu dhabsiisaa jechuudha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti
komii keenya tajaajilaatiin wal qabatee abbaan dhimmaa keenya kaasu akkamitti furama kan jedhu gaggeessaan keenya hubatee saayinsii isaa hubatee muuxannoo adda addaa ekspiriyaansii biyyoota guddatan faana jiru wajjin hubatee akkaataa saniin tajaajila hawaasaa uummataa kennuu akka qabu hubannoo uumaafii jirra jecha. Gaggeessaan gaariidha humna qaba yookaan sirriidha jennu tokkoon galma ifa ta'e kan bira gahamu mul'ata hundaafuu galu kan isaafis galu kan qabu waan gaggeessu kan beeku tokko kana. Lammaffaan naamusa barbaachisu karaa sadhabbaaf tasgabbii qabuun nama qindeessee hojii hojjechiisuu kan danda'u. Itti dhiyeenya hawaasaa qabaate, itti dhiyeenya hojjettootaa qabaate, communication skillinsaa jabaa ta'e, dandeettiin inni communication irratti qabu gaarii ta'e, nama qindeessee hojii kan hojjechiisu jechuudha. Karaa biraa kaayyoo fi tarsiimoo mootummaan qabu gara biyyi keenyatti deemaa jirtu haala keessa jirru immoo waliigala hubatee geggeessuu danda'u jechuudha. Ogeessonnii fi hooggantoonni leenjii fudhatanis mata duree adda bahee leenjiin irratti kenname haala qabatamaa amma seektoraaleen mootummaa keessa jiran waan sirriitti hubateef leenjii yeroo isaa eeggate akka ta'e kaasan. Rakkoon kaleessa ture bakka lama tureera. Tokkoffaa qaama tajaajilu birallee tureera, nu birallee tureera. Hubannee tajaajilaan turre. Yoo tajaajilamatti dhiyaannu maal of qopheessinee maal qabannee amala akkamii hidhannoo akkamii qabannee akka dhiyaannu nuun galle dhugaa dubbachuuf. Wanni haaraan asirraa argine jechuudha. Maamilli mataa isaatiin dhimmi kiyya kan naa xumuramu faayidaa malee faayidaadhaan malee naan xumuramu jedhee kan yaadu jira jechuudha. Kana booda nana mana faayidaa malee maamilli nu bira dhufee waan barbaadu sana karaa guutuudhaan argachuu hin danda'a. Namni dhaabbatee akka of ilaalu, akka yaadatu, naannoo isaa akka hubatu taasisa. Maal keessa akka jiru? Ani dorgomaadha moo dorgomaa miti? Uummata kollee gara dorgommiitti fidaan jira moo fidaan jiru? Bu'aa gamii buusaan jira? Hanqina gamiitu na bira jira? Akka of deebi'ee keessatti of ilaalu taasisa. Rakkoo keenya baay'ee arginee jirra. Ilaalchota kaleessaa kan duubatti hafisan ilaalcha hawaasa keenya miidhaa ture sun geggeessummaan keenya teessoo kana gubbaa gaafa teennu teessoon kun kan hawaasaati. Waan hawaasa kanaaf gochuun irra jiraatu gochuu qaba. Uf ta'ee hojjechuu qaba waan jedhu san waa baay'ee hanqinoota raawwachaa ture san leenjii kanarraa waan guddaa arganne jechuudha. Yeroo ammaa kana hooggansi ittiin hoogganuu qabu irratti hubannoo guddaadha kan arganne. Akkasuma immoo kenniinsa tajaajilaati irratti tajaajilli keenya maal fakkaachuu akka qabu rakkoolee akkamii akka hiikuu qabuu fi yeroo ammaa kana immoo qabatamaan rakkooleen akkamii akka jiran kan keessatti argine jechuudha. Leenjii baay'ee barbaachisaa fi murteessaa ta'uu isaati kan argine. Hooggansi kun saayinsii kana hubateet komii mootummaa irratti ka'u yeroo adda addaa dhabamiinsa keenya tajaajila maamilaatiin rakkoo bulchiinsa gaariitiin rakkoo tajaajila gaarii kennuu dhabuutiin yeroo adda addaa ka'u akka hubatee furuufi kaayyoon isaa. Leenjiin kun ka'umsadha. Hubannoo kennaafi hin yaadachiisaa gorsa kennaafi hubannoo kanarraa gorsa kanarraa muuxannoo walirraa fudhatanirraayis ka'ee akkaataa kanaan dura itti hojjechaa turan gamaggamanii qaawwa isaanii sirriitti hir'ina isaanii sirriitti irra gahanii tilmaamanii qabatamaanis madaalanii gara fuulduraa gaafa bakka tajaajila kennanitti hooggananitti deebi'an hooggansa fooyyee qabu gaarii ta'e kennu jenneeti yaannaa. Leenjiin kennamaa ture hirmaachisaadha. Leenjitoonni haala qabatamaa naannoo fi seektara isaanii keessatti mul'atu sirriitti hubatanii akka irratti hojjetaniif kan gargaarudha. Hubannaa isaanis kan dabale ta'uu himu. Haalli qabatamaa jiru maal fakkaata? Ammoo maaltu jira waan jedhu kana bifa saniin haalli approachiin itti kenname baay'ee waan wayii odan ta'in kallattii gamaa gamanaanuu mariidhaan erga mari'anne booda immoo fuulduratti baanee pireezent godhuudhaan akkasitti leenjii namaa galuu danda'uu fi qabatama amma jiru kolleellee kan agarsiisu ta'uu isaati. Leenjiyaan kenna dhuguma hanqinni kun nu bira jira jedhanii kan kaasaa turan jechuudha. Rakkoon akkanaa kun amallee hooggansa akkanaa hooggansi rakkoo akkasii qabu jira nu bira. Kuni amaluma kenna rakkoo nu bira jiru qabatamaan madaa keenya tuttuqxan jedhanii yeroo ri'aakti godhaa turan jiru jechaadha. Kutaan leenjii keenya interaaktiividha. Interaaktiividha. Yaada ka'umsaa nu hin kenninaafi isaan immoo isaan bira waan jiru
Saayinsii nu itti dhiyeesse kana wal qabsiisanii muuxannoo sirriidha jennee kennineef kana wal qabsiisanii madaalaa turan mana hojii isaanii akkatti gaggeessaa turan. Hanqina isaanii kaasaa turan sirriitti. Hanqina isaanii kaasanii ka'an immoo sirreeffachuudhaaf ga'umsa asirraa hubannoo asirraa argachuu isaanii nuu himaa turan. Kun qabatamaan hojiirra akka ooluu danda'u waan nutti agarsiiseera jechuudha. Waggootan darbe leenjii kennamaa ture leenjii siyaasaati kan ture jechuudha. Leenjii ogumsaa beekumsa irratti hoggaa'e leenjii namuusaa baay'ee fudhataa waan hin turree fi amma tajaajila kennuudhaaf qophaa'ummaa akka qaban dhiben isaan keessa xiiqii ka'uun karaa biraatiinis kaka'umsa akka qabnu argaa jirra. Caalmaatti immoo dhimma sitti mul'ate kun hojii keessatti immoo ilaalaa kan deemnu ta'a jechuudha. Leenjiin kenname kun naamusa hooggansaa tokkorraa eegamuu fi kenniinsi tajaajilaa dhimma murteessaa ta'uu hubatame leenjitoonni waan leenji'an kana hojiitti hiikuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu barbaada. Tokko hooggansaa biratti hanqina akkamiitu jira? Ana bira hoo hanqina ani qabu maalidha? Keessattuu kenna tajaajila irratti hanqinoota ani qabu maalidha? Kan jedhu addaan baafadheen jira jechaadha. Hanqinoota san immoo akkamittan fooyyessaa? Keessattuu wanti ana bira sammuu kiyya keessatti kun rakkoodha jedhee ani yaanne garuu edaa rakkoodha jedheetu addaan baafadheen jira jechaadha. Leenjichi hubannoo qofa osoo hin taane kaka'umsallee keessa keenyatti uumee jira waan ta'eef carraa kana fayyadamnee hawaasa keenya gallee tajaajilu saayinsii hooggansaa kana fayyadamnee uummata keenya sadarkaa itti aanutti ceesisuudhaaf kaka'umsa guddaadha kan keessoo keenyatti uume waan ta'eef nutillee kutannoo guddaadhaan kan asii ba'aa jirru. Leenjii kanarraa waan arganne immoo appilaayi gochuu akka nurra jiraatu lafa qabsuun akka nurra jiraatu gadi buunee leenjiin kun immoo leenjii asitti dhaabatu qofa osoo hin ta'in raawwataa keenya bira gahuun akka sarara jiraatu. Kennaan tajaajila keenya kan lafa qabatee fi kan hawaasni keenya itti quufinsa hawaasa keenya itti quufinsa maamila keenyaa san kan galmaan gahu ta'uu isaa waa bal'aadha jechuudha. Wanni yuunivarsiitiin kun qabatee dhufe jechuudha. Oromiyaa Steet Yuunivarsiitii leenjii bareeda nuu kenneera. Leenjii keessumattuu hamala sadarkaa amma jiru qorannoo gaggabaabaa geggeessanii wal qabate geggeessaan amma jiru sadarkaa kana fakkaata. Kanarraa immoo fuulduratti kana yoo itti dabalatan sadarkaa kana geettanii jedhamee kenname kun qaamoleen biraallee dhaabbileen biraallee yoo kan itti dabalamee kan kennamu taate ga'umsa amma jiru kana kan ittiin cimsinuu fi fayyadamummaa uummata keenyaallee caalmatti kan ittiin mirkaneessu ta'uusaa agarsiisumaaf. Kenna tajaajila maamilaa akkamittiin dabaluu dandeenyaan achirratti waa sadi. Tokko hooggansa irraa maaltu eegama? Lammaffaa hojjetaa irraa maaltu eegama? Qaama tajaajila kennurraa waliigalatti maaltu eegama? Qaama tajaajila fudhaturraa immoo maaltu eegama jennee wanni barannee jira jechuudha. Qaama tajaajila kennurraa tokkoffaa akkaataan nuti tajaajilamaatti dhiyaannu amalli keenya amalli jalqabarraa amalli nuti tajaajilamaatti dhiyaannu murteessaa ta'uu qaba jechuudha. Amala gaarii agarsiisuu danda'uu qabna. Fuula gaarii agarsiisuu danda'uu qabna. Uffannaan keenya aktiin nuti agarsiisnu dubbiin nuti agarsiifnu maaloo baga naa dhuftan baga dhuftan galatoomaa jennee simachuu danda'uu qabna jechuudha. Leenjiin beekumsa dandeettii fi hubannaa duraan qaban gabbifachuufis ta'ee beekumsa haaraa argachuuf barbaachisaadha. Dhaabbilee mootummaas ta'ee miti mootummaa leenjii dandeettii raawwachiisummaa hooggantootaa akka dabaluuf gargaaranis ta'ee rakkoolee hawaasaa furuun jijjiirama biyyi qabattee jirtu itti fufsiisuuf egeree biyya kanaaf murteessaadha. Leenji'aanis hubannoo leenjiirraa argatan sektara isaanii keessatti hojiitti hiikuun bu'aa hawaasa bal'aa mirkaneessuuf hojjechuu gaafata. Hooggantoonni kunis leenjii fudhatan kana ergama fudhatan kana lafaan gahanii guddina biyyi kun qabatte kaayyoo biyyi kun qabatte biraan ga'uu qabu jennee amanna. Fiidbaakii nuu kennaniifis kanuma ri'aaktii godhaa turanii. Kanaaf hooggansi kun kaayyoo kana hubatee saayinsiin kenna tajaajiltummaa maal akka ta'e hubatee akka lafaan ga'u abdii qabnaa bu'aansaa kan waliiniti waan ta'e. Qabeenya uumamaa qabna dhugaa dubbachuudhaaf rakkoon iyyummaas booddettafummaa keenyaa soo fudhannee ilaalle rakkoo hanqinaa qabeenyaa yookaan immoo riisorsii miti jechuudha. Rakkoo hooggansaatii jechuudha. Rakkoo hooggansa mul'ata biyyaa qabu dhabuurraa kan maddeedha jechuudha. Kanaaf hooggansi kun qabeenyi jira. Qabeenya kana nama qindeessee karoorsee hojiirra oolchu waan dhabeef amma leenjii amma argatan kanaan maal of hirkaa qabna qabeenya uumamaa. Maalitu hojiirra oolchuu qabnu hojiirra oolchine kan jiru sana hojiitti akka jijjiiranuu fi
yeroo gabaabaa gidduutti mul'ata badhaadhina milkaneessina jennee sana hawaasa keenya rakkoo keessaa baafna jenne sana hojiirra oolchuu qabu nus deeggaruu qabna jenneeti kan eenyu jechuudha isaanirraa.